dhugaadhamoo fadhii herreegamoo miiraa. Dhugaa fi fadhii barreessaaf qopheessaan Abdujaad Ibrahim. Herreegamoo miiraa irraa hedduu namaa laataa hamdee garaa. Kutaa tokkoffaa. Magarsaa waraanni dhugaa fi fedhii yoom jalqabe? Yoom waan xumura si fakkaata? Obboleessa kiyya gaafii jabdu na gaafatte. Waraanni dhugaa fi fedhii akkaan yaadutti gaafuma ilmi namaa uumameensa. Hay Aadamirraa kaasee moo? Lakki Haabilii fi Qaabil faadha. Ilmaan Aadam baantee moo? Eekaan hundinuu ilmaan Aadami. Wayii isaan qofaa? Dhugaa jetteen hamdi. Ammoo yoom xumurama haja'uuf gaafa akhiraati. Guyyaa qiyaamaa kabeeku ammoo rabbii tokkicha. Gaafii silaa bal'inaan deebisuu qabdu dhiphistee deebiste. Yeroon dhiphatee fakkaata. Humaa bal'isimee xiqqoo sharii itti godhi gaa'oo. Awwa barnuti balballoomsuu tanan beeynu oduu mata duree qofa dhaggeeffanna. Akka kaardii duraan nyaannee feeqa. Bara sooshaal miidiyaati. Mee Oromeessigaa? Miidiyaalee hawaasummaa jechuusaati. Dhugaa. Ha gaafatus ha deebisuus addan baasu. Kanaafuu isin lachuu dogongora qabdan jechuudha. Lakki dogongoruuf deemna malee amma dura gana. Magarsaa deebisaan qabdu? Gaafii biraas siyaafe. Tareefuutu bara sirriitti hin deebisnee yoo jira. Dhugaasaati hamdiin? Meemmaa hamdiin gaafadha firraa? Tanuma akka saamoo? Atis akka saatiisa? Lakki anka akka kiyyaati. Haaya gaafis akka teetii akka keetii dhaggeeffadhu. Dhugaa fi fedhiin araaramuu ni dandeenyi? Akkamitti araaraman? Mee obboleessa onuu gaafiin siraa qaba. Eenyu silaa keessaan araarsuu danda'u? Manguddoon dhugaa fi fedhii eessa jirti? Allah tatiyyeerra yabduu na fidde hono. Taniin juuttanaami. Mee irra naa deebiite. Dhugaa fi fedhiin araaramuu ni dandeenyi? Akkamitti araaraman? Gaafiin diyyabar deebisaaf keessaa qabdi. Tareefu baantee moo? Dhugaasaati. Abbaan isaan araarsu argamnaan akkaataa wayii nama dhibaaree. Ijoollee waliin irratti hin tumsina. Lakki bara dhugaaf tumse. Fedhii deeggaruu jirtan. Waliif mormuu jirtan. Nama hochuudhaaf yaaluu jirtan. Badhaasa eenyuun nuufanna? Tanaa bartaniin jiru. Injifannoo badhaasa qofa argachuuf miti. Gaafii tiyya nan dagachiisinaati deebisaa naa hanna. Dhugaa fi fedhiin walitti araaramuu ni danda'ani. Dhugaa fedhii wajjin araaramuu ni barbaadda. Yoon nama na araarsu harka diniin araaramu. Boo ati wayii dhugaadha. Dhugaan sii magarsaadha malee. Anis atis barra dhugaa ta'uu ni dandeenya. Hayyaa haqnis hin dhagayin gurra lamaan qabatee jeesitti niyyin. Anjamaa dhiisaa haa. Dhugaan waan akkanatti xiqqoostaniifuu isin dhiyeessuun oolu. Silaan dhuga'u jira inni? Tana fadhi gaafanna. Fadhi. Si jalaa hawwaachuu diddee. Xiqqoo turtee dubbatti. Ni lallaame wantootee dubbista. Hangasuun eeggattu. Dhugaadhamoo fadhii herreegamoo miiraa. Dhugaadhamoo fadhii herreegamoo miiraa. Obboleessa karaa dabruu ni danda'a. Mee na dura eege. Filiis na dabarsi. Nan dhageenye waan hin jechu jiru. Ana jirtaasaa obboleessi xiyya. Bilbilaan lallaaquu jira sin dhageenye dhiifama. Na dura eege. Siin baana. Ati biiftuudhaami maqaan kee? Maaliif barbaadde? Lakki wayiin siidhaamuu fedhe. Amma yeroo dhaamsaatiin miti obboleessoo. Lakki takkumaan siima. Mee na dabarsi obboleessa kiyya. Sa'aan na kuttee barnootatti hin jarjarala. Takkittuma tanaan siimaan jee. Yoo osoo nan sinimne duute hoo. Bismillahirrahmanirrahim du'amaan affarrista. Maali si godheen? Wayin diina keeti. Jaalannuu jibbinuu lubbuun cuftii du'an ooltu. Wayin akka keessanii manguddoo ta'an. Anis bar ganaadha. Dargaggeessaa fi ga'eessa jidduun jira. Umrii ta'e sin gaafanne na dura eege. An dhaamsa kana yoon hin sidhaame malee bar naan taatu. Mee maali wanni kanas yoo wajjise natti hime? Gaafa dhiyoo maaliif miiciyoo ijoolloltan? Maaliif dhagaadhaan fatteessite? Obboleettii ta'e bar ta muslimaati. Ni naare haa garaan na gubate. Duboo yoo aaran dhagaan nama dhawanii? Biyya teessanii maaliin nama dhawan? Namummaa hundaa'anii biyya teenya inni obsan malee. Namni rabbi obsa kanneef aan obsan qabu. Atis obsuuf yaali yoo tattaafatte rabbiin si gargaara. Taate. Garuu maaltu si aarsisa? Gochasiiti. Haya maaliif akkas jettee arrabsita? Akkam? Ani irran deebu garuu akka ati jette san sirrii miti. Akkam fadheen jaana dura eegate. Akka feete jechuun sirrii miti. Har'aa kanuma akkam rabbiin affite. Barsaan sanuu yoo isaa dabarsan nama waliin naqu. Waardiyaan keenyaas akka tokkooti. Firraa karaa haaniin hin deemamu. Hoto dabri ansi duraa hiqee hoto nan sababsatiin an fazakkirumaan godhe ilaal. Laala obboleessa kiyya namni akka keete hundaa'aa godhuun qabu. Nama amansiisuurra nama kafarsiisuuf si laaffatan fakkaata. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Akkana naan jette yaan taleessuma kiyyaa. Ansiin jenne dubbii siin jee
Mee gwaan daree irraa ba'een dhufee sittaaso. Kilaasiin adda dabarsite meemmaati. Hayi ajaa'iba immoo nama gaafachisiifta naan jette qottootis mee baleessa kiyya qottu magarsa. Anis akka intalaan na dhaabu deemta. Tamiin dhaabee baleessa. Kunoo amma biiftuu haasawaa naaf irratti qodne. Yaa baleessa niin gorse malee yoomin itti haaseen. Anis yoo saniif na barbaadde nageetti. Gorsaaf moo gorsaaf yeroon qabdu eeqa dhalootuma akkamisa. Akka ilaaltee agartuu kana. Harfeensa gudureessu qofoo kamiilaan irra deemu. Walaansillee ni dhanne. Hangartee qaama isaa mul'isaa deemu. Dhaloota nama qaanfachiisu. Hammataa gad nama qabachiisu. Amma akka keetii kanaa hojii jannatti ni kajeelanii. Mirga keeti. Hayaati maaliif rifeensa haala kanaan muratte? Barbaadeetti natti toleetti. Akka kana maaliif qofa uffatte? Yoo ol deebiste maal qaba? Fadheetti fadhiitii akkaan fadhetti hin jiraadha. Akka feetee jiraattee akka feete immoo harkattu beeki gaa'e. Sansin galchu. Nagalchinaan sitti haasa'u jira. Dhimmi qiyyamoo sin laallatu haa? Nan akka dhugaa toltuu wal ajajuu namturraa wal dhorkuun dirqama. San dhugaadha. Anis garuu akkaan fadhee jiraachuu mirga. Laala obboleessa kiyya mirgi dirqamni biraan jirre hongoodha beeki. Booda mirguma sanuu dhabuu ta'isa. Ansi hime. Harka mirgaa baantamoo. Lakki mirga ittee hatirra deddeebitu kanaan baanu. Tarii warra mirgaan kitaaban fudhanne keessaa ta'uu dandeessa. Sana eenyu sitti hime dheexee agartee? Yaa obboleessa waan jettu laalladhu. Wanni nan sitti himu silaa kijibaa? Isiin dhugaadha. Duboo maaliif fudhachuu didde? Miira kiyyaa wajjin hin deemu. Muudii kiyyaa wajjin waliin simu. Akkasii akka feete haa. Garuu bakka feete immoo akkan harkanne beeke. Aboo waa'ee fuuldura namaan beeytu taa'i. Wanti irra daleenu boruu keenyaaf murteessituudha. Namni oomarra du'e irra kaafama. An akka kana duuqiyya maaltu sitti hime? Tarii boru qaceelee sirra toluu hin danda'a. Eebarra akkuma qaceeltu saniin fedhe. Qaceelloo tanaaf maaliif baallama qabattaati? Akka irra duufeetu sanirra maan jiraanne? San guyyaan duudhi addeen akkas godha haa. Alarmii guuttattee jirtee haa? Sheekha osoo hin fadhiin na qofalchistee qabu. Silaahi yeroo qabaadde hedduun si hojii haasa'u. Thank you. Haya deem jiruun si qofluuf ta'isi deem. Qofla jiruu yaadeetiin jiraa'u. Qofli jiruu nama qofalchiisu nama boocisaa ba'a. Si himnee gaabbaa nuti. Dhugaadhamoo fadhii herreegamoo miiraa. Dhugaadhamoo fadhii herreegamoo miiraa. Irraa hedduu namaa laata hamdee garaa. Irraa hedduu namaa laata